በጣም እየጣርኩ ነበረ። በቃ ራሴን የድሮ ብሩክ ሊኖር አይገባም። በዚህ ሰዓት ታጋሽ መሆን አለብክ። ዝቅ ማለትም መልመድ አለብክ። ይቅርታ መጠየቅም መልመድ አለብክ። ትልቅነት ነው እያልኩኝ በጣም ራሴን እንትን እያልኩኝ ነበር። በቃ ለማሸነፍ እየሞከርኩኝ ነበረ። ትናንት ከተፈጠረውም ነገር በኋላ ራሴን እንደዛ ብዬ ስነግረው ነው በቃ ከራሴ ጋር የጣለሁት። ይበቃል አለኝ ውስጤ። በቃ ምንም ላደርግ አልችልም በእውነት። ከዚህ በላይ የምታገልለትም ሰው እንዲያምነኝም እለፋለትም ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። እኔና ፈጣሪ ውስጣችን እናውቃለን። ገብቷችኋል? በቃ በችግሬ ሰዓት ማንም ካሌለኝ የኔ የሚለው ሰው ካላመነኝ እና ለዛ ሰው ያለኝን ንጽህና እየነገርኩት ካልተቀበለኝ ምንም ላደርግ አልችልም። ሀይሚ እኮ ልክ ናት ልትሉኝ ትችላላችሁ። በራሷ መንገድ ልክ ናት፣ እኔም በራሴ መንገድ ልክ ነኝ። ከዚህ በኋላ እኔ የማደርገው ነገር ሁሉ ለራሴ ልክ ነው። ምክንያቱም ራሴን እያጣው ሰውን ማስደሰት የሚባል ነገር ማቆም አለብኝ። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። በቃ አበቃችሁ። ጉድ ዘንድሮስ። ዛሬ ደግሞ ከጋሼ ጋር ተገናኛችሁ። በቃ እንለያይ ብላችሁ በዚህ ጭቅጭቅ። አራ ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ይደብራል። አራ ባካችሁ ተው። ወዴት ነገሩ? ምን የሆናችሁ ነው? ሀይሜ ምንድነው ልብሽ እንደዚህ የሆነ የኔ ቆንጆ? እርፍ ሀይሜ። እውነቴ ነው የምላችሁ ሀይሜ ምንም እውነቱ ነው፣ በልቡ ነው እንደዚህ የምትለሷ። እውነቴ ነው የምላችሁ ጋሼ እንግዲህ እነሱ ማል እውነት በጣም ደብሮታል ጋሼ፣ በጣም አዝኗል ጋሼ ራሱ። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ እውነቴ ነው። አረ በግድ ይሆናል አለች እኮ፣ በግድ እንደ ድሮ ይሆናል ጋሽዬ ያለች ነው። አረ በሳምንት ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው ያዘጋጀችው ሀይሜ? በሾኮል ነው እንዴ? ቶሎ ነው ያዘጋጀሽው? ምንድን ነው ደግሞ? አረ ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ ይደብራል። ተው። ወዴት ነገሩ? ተው እንግዲህ አኩማ አርግተኔ ጋር ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀረከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንለያይ ብሎ መጥቷል። ደግሞ ማን ይዞ መጡ? ዛሬ ደግሞ ጋሽዬን የሀይሚ አባት ይዞ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በግድ የሚሆን ነገር የለም ብለዋል ብሩኬ። ሰው ማንን አልፈልግም ከሆነ ይቅርታ ትልቅነት ነው ብዬ ጎንበስ ብዬ ይቅርታ ሲጠይቅ እምቢ ብላለች። ሁሉም ነገር አዘጋጅቼም ሰው ጠርቼም እሷ ጋም እምቢ ብላ ነው የሄደችው ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምንም ሰላም እኔና ሀይሜ እንደ ድሮ አንሆንም። ከዚህ በኋላ ምን በግድ የሚሆን ነገር የለም። እሱም የራሱ ህይወት ትኖር፣ እኔም የራሴ ህይወት ይኖራለሁ። ከዚህም በኋላ ጋሽዬ በቃ እናንተም እሷ የምትፈልገው ነገር አደርጉ፣ እኔና እሷ ከዚህም በኋላ ግንኙነትን አንኖርም ብሏል ብሩክ የራሱ ዛሬ። በቃ እኔ ወስንኩኝ። እኔ ሰው ስለምን ሰው ግግም ካለ ምን አደርጋለሁ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ብለዋል። እንግዲህ ጋሽ መስማት አልፈልግም ብለዋል። እኔ እንጃ ምንም በጭቅጭቅ ነው የጨረሱት። በጣም ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ በጣም ይደብራል። አኩማ እርግተኔ ጋር አባ ብረታኒ ሀራ አዳም ባና ጀደኒ ጋር ነው ሙርቴፈተኒ ዱፈኒ dhaga'uun barbaadu fudhachuun barbaadu jedhee jira gaashiyeen egaa akkuma argitanii. Burukeen immoo ansiniin jaalladha, sin kabaja, anaaf jettaniillee isheen barbaadde jireenya gammachuu hin qabne na wajjiniin jiraachuu hin qabdu. Kanaafiyyuu kan isheen barbaadde godhaafi dhagaa hin cannaqiinaa, si caanaa irratti hin faxariinaa jedhee kadhataa jira jechuudha. Gaashiyeen immoo ani kana dhaguun barbaadu isheen daarii naan jetti waan garaa keessaa natti himne garuummoo sirraatiin dhagaa jira waan hundumaa kan inni jedhee jechuudha.
gaasheen addaan ba'uu jira lamaan hin barbaadu dhugaa dubbachuu fi wallahi addaan lamaan jiraan ba'uu hin barbaadu. Haayimiin immoo addaan ba'uu kana jechi garumarraati malee soballee miti. Isheen garumarra haasaa jirti wallahi garuma isheen muluutiin akka burkeerra adda baatu aan isheen haasaa jirtu jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa rabbii waggaa lama kana muluu waliin bu'aa bayii kaffalanii waggaa lama kana keessatti gizee akkasii har'a rakkinni dhuftee jedhanii walgatan baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Burkeen immoo nama gizee rakkina koo na biraan dhaabbanne gizee cinqii koo na biraan dhaabbanne maal naa godhaayti kana immoo jireenyi immoo kadhaatiin jiraatan hin jiru. Kana booda isheenis jireenya ishee haa jiraattu anis jireenya koo jiraadha. Ani fi isheen kana booda tokko taanee jiraannee akka duriitti jechuun sobadha. Maaltu nama nan jaallanne nama nan barbaanne anaanis kana hundaa kadhadha wanti kadhadhuufi hin qabu. Galgala isheen dhuftee manatti addaan baananaan jette deebi'ee ufuma koo yaade ufuma kootiin deebi'ee of lolee jedhaa jiraga. Maaliif jechiin nama sin barbaanne nama sin giddiitiin jaalala ani giddiitiin jaalala godhachuu barbaadamu nama nan barbaanne nama nan feene nama narraa adda ba'uu barbaadu giddiitiin na wajjiniin ta'u jechuun hin jiru jedhee murteeffadhee dhufee. Kanaafuu ani fi isheen kana booda addaan baana abbaa ishees waamee jira. Karaa nagaatiin adda baana jedhee abbaattis himee jira. Kana booda maaliifii jedhee gaafate jennaanii tokkoffaa gadi jedhee lukatti kufee dhiifata masarraan fudhadhu naan jette. Lammaffaan immoo qalbatii deebisuuf waan hunda qoqobbeessee namni illee akka kanaan qophaa'ee otoo nu eegaa jiru achitti na salphistee na diddee baate. Ammoo gizee rakkina koo na bira dhaabbadhu rakkina kana darbinee dhugaan amma baramutti jennaan hin eegu sekendii tokko dhaabachuu hin danda'u naan jette. Kanaaf immoo jaalalli giddiitiin ta'uu hin jiru nan dhugaatti otoo na jaallatte akkas miti. Murteessee ufuma koo jechaa jira. Imimmaatu jana guute dhugaa rabbachuuf dhugaa በጣም ደብራል wallahi maaliifi ji'a keessa torbee kana keessatti torbee lama kana asin jiru kanumaafuu yoo nani nama fidee jaalallee fidadhee narraan taqabbaltuu ati maalii jechaa jirti. Haameen egaa jechi qopheeffattee jirta kan inni jedhe jechuudha gaashee mataan saayyuu ati waa durumaa waa xeessistee qabdamoo waa qopheessitee qabdamoo akkamiin kan inni jedhe gaafii gaafate jechuudha gaasheeni. Achittuyyuu akka abbaan kabaja qaba sila akka abbaattiin kabajnee dhugaa dubbachuuf abbaa ishee milsii baay'ee dubbatte Haayimeeni. Maaliif jechiin kan abbaan namaan jiru giddiitiin heerumni toon ta'in jecha abbaa jalatti akkasitti miidiyaa irratti milsiitti dedeebisuun bareedaa miti garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Inni ulfaata hundinuu jechuudha akka yaadametti miti wallaahi laazim akka barbaadan ta'uu gaasheen akkasaan addaan hin barbaadanii egaa isheen immoo barbaaddu maal godha እሷ ውስጧም ስለተጎዳት እውነት ነው የምላችሁ። ነገር ቢጠበቅብንም ሰው ነን ብዙ የሚያጋጥሙን ነገሮች በቃ ጋሽ ራሱ በፍቅር አትቀመጥልኝም እውነቱን ስነግርህ። ስለዚህ አዎ እሱን ነው እየነገርኩ ያለሁት ግልጽ አድርጌ ምንም ሸፋፍኜ ማለፍ አልፈልግም። እውነቱን ስነግርህ ነገ እኔ ራሴ ህይወት ይኖራል። እኔ አሁን ይሄን በብሩኬ ፊት ነው ይሄ ራሱ ልቡን ሊሰብረው ይችላል። ምናልባት የማወራውን ነገር ስለማውቅ ነው በደንብ ነው የማውቀው። ጋሺ አሁን አንተ ነገ እኔ ሌላ ጓደኛ እኔ ሌላ ፍቅረኛ ይዤ መጥቼ ሽማግሌ እንኳን ቢገባ አትቀበልልኝም ጋሺ። ጉድጓድ ዝም በይ እኔ ማይገባ ካውቃትና እንደ ሰማ አጋይሰኒ ቶጋ ቦሩ ጃርሱማ ዮ ዱፌ አከቲን ፉኔ ቦሩ ቴ ቶርቤስቴ ነምኒ ጃርሱማ ዮ ዱፌ አከቲን ተቀበለ አከቲራን ፉደኔ ነም ቤካ ከነፋ ለጴሰ ጨብሱ ደንዳ ጀቼ ጅርቲ ጀቺ ዱርማ ቆቤፈቴ ቀብደሞ አከሚን ካኒሳን ጀዳኒ ጀቹዳ ባኤ ቶኮ ነማ ገዲሲሳ ስለ ለካ ጃለሊን ጅሩ ቶርቤ ከነ ከሰት ወንቲ ኡማሙ ጅሩ ገሩ አከሚን ቶርቤ ከነ ከሰት ወንቲ ኡማሙ ጅራ ሞ ሶብደኒ ዱጋ ጃለለ ሶባቲ ዱርማ jaalala fakkaachaa jirtu moo jaalala dhugaati suluma torbee kana keessa akkamitti ammatti kun qophaa'ee akka fiqireenyaa keessa galuu nama dabbara dhugaa rabbi gizee kana maal amanuu yuuti miti nama gaddisiisa dhugaa torbee kana keessatti maaltu dhufa kana gidduutti Haayimeen duruma qopheessite moo akkam dubbiin አውርቼሻለሁ ያወራሽ ያው ዝም ብሎ ነው ይሄ ዝም ብሎ ነገር ነው
nama dabbara dhugaa rabbii. Ani waan shaffanee irra darbuun qabu dhugaan sitti dubbadha yoo jaarsi dhufee ati taqabbalteen fudhattu jettee jirti. Jaalallee akka qabne nan qaba jettee kanatti naasofne gorgaa digibii jedhanii jechuudha. Baay'ee tokko nama dabbara dhugaa rabbii. Gizee gammachuu bichaa walitti dhiyaatanii gizee gaddarratti akka kanaa wal gatanii deemu jechuun dhugaa rabbii wallaahi ulfaata. Akkamiin gizee gammachuu bichaa gammachuu walirratti hirmaatanii gizee namni immoo rakkatee ilmi namaa ko waan isa mudatuun beektanii waan sin mudatuun beektanii bara waan tokko waan sinirra gahuun beektanii gizee gammachuu bichaa walirratti hirmaachuu immoo gizee kanarratti fiqireenyaan biraan fidaa fiqira torbee kana keessa inni ulfaata dhugaa sheemna durumaayyuu jaalala mitii jechuudha sobaatiin jechuudha nama dabbara jechuudha dhugaa rabbii ulfaata. Ani kana haimee ranen haimee ባንቺ ያልጠበቀም ይሄ ነገር እውነቴ ነው የምልሽ እኔ እንደዚህ አፊሽ ሞልተሽ እንደዚህ ጨከንሽ ልብሽን ደፈንሽ እንደዚህ ብትናገር አባትሽ ጋር ቁጭ ብለሽ አባትሽ ቁጭ ነንጃ የአባት ክብር አለ እኮ እናትሽ የእናት የአባት ክብር አለ ሃይሚዬ እሱ አው ህይወቱሽ አይኖሩም አንቺ ነው የምትኖሪ ግን እንደዚህ እኔ ፍቅረኛ አመጣለሁ እንደዚህ ስትመጣ አንተ አትቀበልም ምን ነው ሃይሜ በዚህ በሳምንት እንደዚህ አንድ ወሬ ፍቅረኛ እንዴት እንጃ ወይስ እናንተ ፍቅራችሁ የውሸት ፍቅር ነው እንደዚህ ቤተሰብ ጋር አገናኛችሁ ቤተሰብ ሁሉም አስታወቃችሁ የውሸት ፍቅር ነው አይደብራችሁ በቀላሉ ምን ይለያየን እንደ ቀልድ ነው እንጂ ቀልድ የያዛችሁ ነው ይደብራል እውነቴ ነው የምላችሁ ይደብራል ኧረ ሼም ነው ኧረ ተረጋጉ ብሩክ ተረጋጊ እንግዲህ በጣም ይደብራል እውነቴ ነው የምላችሁ ሼም ነው ባይንኪ ሰንሙ ገሮኒ ማፍ አማርኛ ከና ማሊ ከና አንጀተኛ በረሲቱ ብሎ ተኮ ቀበጀምቶ ተኮ ቀሽቶ ተኮ ስኒን ጃለዳ ዮስንቲ ቶሌ ሁንዳ ደገፈዳ ወልኬ ሰናሳ ዮኒሞ ስሪ ሀሰው ዲደሲ ዮ አረብኒ ኮ ወሊ ደሲ ጀቹዳ ቆንቃ ለማፋቲ መለ እንትኒሚት በረቹፍ ለንጂ ፍዳቹፍ እንተባተባ ጅራ ነረትን ኢላሊና ዮስንቲ ቶሌ አገፈዳ ሀስኒን ጀዳ walke sahasa male hunda kana intinitti fixaan jiru jechuudha ana akkasitti sinin jedha yoo balleessa yoo dogongore jiraate immoo ifatama sinin jedha qashtoota ko baay'ee tokko ulfaata gaafuma kanaan akka argitanii harraga waan fixame fakkaata wal dubbisanii harka wal qabatanii burukee gaashee wal qabatanii wal biraati intini jedhanii gaashee miskiina burukee garaa muluu jaallatu faana irra qayelan jennaan isa deeggartee safaan irra qayelte jettee biraa haftee duubatti deebitee teesse jechuudha. Hosheen duubatti biraa haftee teessu burukeen maaliif akkas taata ka'i kottu jedhee aqee kaatee deemtee waliin qayelanii jechuudha. Sis deeggareeti si barsifaana kan inni intini jedhu naanin barbaadu lakka jettee duubatti deebitee teesse jechuudha. Kana booda sin kabaja sin jaalladha garuu waan giddiitiin itti nagashitu hin qabdu ajanshee jettee abbaa isheetiin jechuudha. Sadabbara wayin torbe keessa wayin torbe lama keessa yoon jaalala nama fide narraa taqabbaltee akkatiin fudhanne nan beeka ani giddii kana dhugaan odeessa gilxisitti kan isheen jette jechuudha gaan isheen barbaaddu torbe kana keessa nama jaarsa ergame akka heerumtu barbaadde natti fakkaata nama biraatti nama biraa qabeera akkan jenne akka gurri koon dhageenye kan inni jedhe gaasheen illee jechuudha baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf dabbiraal dhugaa namatti dabbaran nama gaddisiisa maal godhure jireenyi giddiitiin hin taatu homaa miti guyyaan kunis hin darbiti naayizoo burukee homaa miti inshaallah kana rabbiin kiisii siifaa kennu jenna maal jennare dhugaa rabbii አይዞክ ያልፋል ሁሉም ነገር ani darbin injiru darba guyyaan kun jechuudha maalifi kanuma obsetu waatti ba obsa barbaachisa hunduno jechas arrabas hundas dandeesse warra darbite guyyaan guyyaatti nama kenna barri baratti nama laata jechuudha kanaafu azzo miidhamta dhuguma namatti dhagahama
nama waliin rakkattee bu'aa baastee aarsaa kaffalaa fi turte rakkina kee irratti si gatee gizee dhiira biraa fideenii jaarsummaa ergeen akkas godha gizee siin jedhu laphee si cabaa yeroof sitti dhagahama yoo sitti dhagahamu uumaa miti ji'a lama ji'a sadiin caalu miidhamtu rabbi kana keessa si baasa abshir hin darbaa wanti hundinuu bakka itti nafu hin jiru bakka itti nafu rabbii tokkichadha hundumayyuu hin darbiti jechuudha dhugaa rabbii kanaafi kufaa ka'aa ilmi namaa miidhama gammadaa kolfaa boo'aa akkanuma keessa malee yeroo hunda gammachuu akka gammadan kanatti si nafan yeroo hundas immoo akka boo'an kanatti nafan kanaafuu wal keessa addunyaanii jechuudha jireenya kanaaf abshirii hin darbiti guyyaan kun homaa miti kan si dhiitee deeme maal goota kan si barbaanne giddiitiin na barbaadi jechuun faayidaan qabu abshir inshaallah hin darbiti karaa nagaa sinii haa ta'u jenneerra yoo barbaaddanis karaa barbaaddanirra karaa gammachuu sinii haa ta'u hunda keessanuuf addaan bahuudha mitiire nuti addaan baa yoo jenneen baatanii hin bayni yoo jettanis immoo hin bayni yoo jennee bahuu dhiistu miti kanaafu salaamaa nagaan tura baay karaan nagaa sinii haa ta'u maaliigaa kadhaan barbaachisu kun kadhaan barbaachisu jireenyi jaalatanii dhugaatiin jaalalli yoo jiraatte kadhaatiin miti jaalalli dhugaatiin jirtu fakkeessaadha natti fakkaatte kan argeetti har'a akka hubadheetti kanaafuu baay'ee tokko namatti dhagahama nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa viidiyoon koo kana fakkaatti wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha uummata qashti uummata qaalii turtii gaarii sinii haa ta'u baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi nagaan naa tura.